dhimmoota atileetiksiidhaan wal qabataniin kan eegalluudha kan ta'u akkuma jalqabarra kaasne kaleessa fiigicha meetira 1500 dubartootaan gulaalliidhaan atileetonni Itoophiyaa hirmaatanii turanii atileetota Itoophiyaa hirmaatan sadii keessaa lama gulaallii darbaniiru. Ramaddii lammaffaa keessa kan turan Dirribee Waltajjii fi Gudaaf Tsaggaayee xumuraaf darbuu isaanii beekataniiru. Dirribee Waltajjii ramaddii lammaffaa itti gulaalliif hirmaatte keessa tokkoffaa bahuudhaan kan isheen dabarte meetira 1500 daqiiqaa 3 sekondii 55 fi maayikiroo sekondii 1:0dhaan fiigdee salphumatti kan isheen injifatte. Morkattoota ishee cinaa turan hagas mara ishee inni dhiphisne jechuun danda'ama. Gudaaf Tsaggaayee ammoo daqiiqaa 3 sekondii 56 maayikiroo sekondii 4:1 arfaffaa baatee dabarteetti. Dirribeetti aanuudhaan lammaffaa kan baate Jeesikaa Haal atileetii Awustiraaliyaati. Atileetiin kun dorgomtoota meedaaliyaa tarree meedaaliyaa keessa seenuu danda'u jedhamanii eegaman keessaa ishee tokkodha. Dirribee Waltajjiitti aantee lammaffaa baate. Niikii Haalz kan US Ameerikaa sadaffaa, akkasuma Suuzaan Ejooree kan Keeniyaa arfaffaa bahaniiru. Egaa Gudaafii fi Dirribeen xumuraaf darbaniiru. Ramaddii jalqabaa keessatti hirmaattee kan turte Birqee Hayyeloom atileetiin Itoophiyaa atileetota 13 keessaa atileetota 12 keessaa kurnaffaa baatee dorgommichaan ala taateetti. Marsaa jalqabaatiinis gulaallii jalqabaatiin atileetiin kun utuu hin darbin hafte gulaallii irra deebisa lammaffaatiin turte kan dabarte. Kaleessa ammoo xumuraaf otoo hin gahin hafteetti. Kana booda carraan biraan jiru gulaallii marsaa lammaffaan hin jiru waan ta'eef Birqee Hayyeloom dorgommiin ala taateetti jechuudha. Ramaddii jalqabaa kana keessaa kan injifatte Feezkii Peegooni atileetii Keeniyaati. Isheen daqiiqaa 3 sekondii 58 fi maayikiroo sekondii 6:4 injifatte tokkoffaa baatee dabarte. Sa'aatiin isheen ittiin xumurte garuu kan Dirribee Waltajjiirra duubatti hafaadha. Gara sekondii 3tti yeroo siquun duubatti hafa. Ramaddii jalqabaarraa Dirribeen daqiiqaa 3 sekondii 55 kan fiigde. Feezkii Peegoon ramaddii isa tokkoffaa keessa daqiiqaa 3 sekondii 58 kan fiigde. Garuu dorgommii xumuraa miti. Inni kun gulaalliidha waan ta'eef atileetonni yeroo baay'ee humna qusataniiti kan fiiganu. Maalumaafuu Feezkii Peegoon dabarteetti. Joorjiyaa Beel kan Great Britain, El Semper kan Ameerikaa fi Laawuraa Muir kan Great Britain atileetiin biroo sadarkaa lammaffaa haga arfaffaa qabatanii darbuu isaanii beekataniiru. Dorgommiin xumuraa kuni boruu halkan boruu fiigama. Sa'aatii 3 daqiiqaa 15tti kan fiigamu. Tarii Gudaaf Tsaggaayee amma dorgommii kanaan fiigicha meetira 1500 kanaan boruun fiigdi. Har'a halkan ammoo meetira 10,000 dubartootaatiin meedaaliyaaf hin fiigdi. Egaa irra deddeebiidhaan garaagarummaa sa'aatii muraasaa gidduutti dorgommiiwwan kana kan fiigdu hagamii sirriidha, hagam bu'a qabeessa inni dhukuun gaaffii kan uumudha. Dorgommiiwwan xumuraa birootiin meetira 200 dhiiraan halkan jechuudha seenaan haaraa galmaa'eera. Leesel Tebogo atileetiin Bootswaanaa meedaaliyaa warqee injifateera meetira 200 sekondii 19 fi maayikiroo sekondii 4:6 fiigee riikardii bakkichaa akkasuma riikardii Afrikaa galmeesseeti. Leesel Tebogo kan inni injifate. Keened Bendraarek Ameerikaadhaa lammaffaa. Noah Lyles dorgommii kana injifata jedhamee eegamaa turee fi ofii isaatiifis atileetii dhaadataa turedha. Sekondii 19 fi maayikiroo sekondii 7:0dhaan fiigee sadaffaa baheera. Meedaaliyaa naasii injifate. Eriyoon Naayiten kan Ameerikaa arfaffaa baheera. Leesel Tebogo qabxii Bootswaanaas Afrikaas boonseedha kan inni galmeesse meetira 200 kanaan. Noah Lyles shaampiyoonii meetira 100 akka ture kan yaadannudha. Tebogoon dargaggeessi ganna 21 kuni shaampiyoonii atileetiksii addunyaatiin Budaapestitti meetii injifatee ture. Eda garuu Staade Firaansitti mootii meetira 200 ta'uusaa mirkaneesseera. Dheengaddaa guyyoota muraasaan dura achuma Paarisitti meetira 100 Noah Lyles yeroo injifate Leesel Tebogo jaaffaa ture kan inni bahee. Kaleessa garuu meetira 200 meedaaliyaa warqee jalqabaati kan inni injifate. Erga injifateen boodas yaadannoo injifannoo isaa harmee isaatiif taasiseera. Harmeen isaa Seeraati waan caamsaa darbe ture yeroo dheeraadhaaf erga dhibamaa turanii booda umrii isaanii 43tti kan isaanii du'anii. Kophee irratti guyyaa dhaloota isaanii barreesse. Erga injifatee booda kophee sana baafate kaameraatti qabee mul'isaati kan inni ture.
booda yaada kenneera harmee koo yaadaan fiigee waaqarraa asii gad akkana ilaalaa turtee fi akka natti gammaddes nan beeka jechuudhaan dubbateera. Gammachuu isaas baay'ee addattiin ibsanne tarii gaddisuun isa keessa akka jiru haala mul'isuun ture. Addatti atileetonni biroo yeroo olompikii miti dorgommiidhuma dhuunfaa yeroo injifatan akkaataatti gammachuu ibsan kan beeknudha. Kaleessa Leesseltee Boogoo garuu gammachuu isaa ibsuus akka nama meedaaliyaa warqee meetira 200tiin injifatee hin fakkaatu ture. Maalumaafuu garuu yaadannoo isaa harmee isaa du'aan dhabeef akka ta'u taasiseera. Dorgommii kanarratti atileetiin vaayirasii koronaatiin guyyaa 2 dura qabamuu isaa beekatee ture. Dorgommicha irratti hirmaatee meedaaliyaa naasii injifateera. Kanuma atileetii Ameerikaa Noah Lyles-dha. Noah Lyles dorgommicha dura dhaadachaa akka ture kan yaadannudha. Sadarkaa 3ffaadhaan kan inni xumure. Boodarra garuu erga dorgommicha xumureen booda ogeessonni fayyaa garee Ameerikaa atileeticha wiilchariidhaan kan isaan dirreedhaa baasanii fachiisa meetira 400 dubartootaan ammoo atileetiin US Ameerikaa Siirnii Maaklaawuliin riikardii addunyaa fooyyessite kanuma ofii qabatte injifatteetti sekoondii 50 fi maayikiroo sekondii 3.7 riikardii harkuma ishee ture kan isheen fooyyessite injifatte. Dorgommicha injifatteedha meegamaa kan turtee fi atileetiin Neezerlaandis Feem Keembool sadaffaa baateetti baay'ee gamaati kan isheen turte. Gara dhumaarratti dadhabbiin irraa mul'ata ture. Dheengadda dorgommii ulee walitti kennu 400-400 gahumsa addaa ishee mul'isteen injifachuu isaanii ni yaadanna. Gulaalliidhaan fageenya meedaaliyaa warqee injifachuu isaanii ni yaadanna. Galgala dorgommiiwwan eegaman wanneenka meetira 10,000 dubartootaan Itiyoophiyaan itti hirmaattu galgala sa'aatii 3:35tti kan inni dorgomamu. Gudaaf Tsaggaayee Tsiggee Gabrasalaamii fi Footeen Tasfaayee ni hirmaatu Itiyoophiyaadha. Gudaaf Tsaggaayee atileetota dorgommii kanarratti hirmaatan keessa ammatti fageenya kanaan sadarkaa tokkoffaarra jirti jechuudhaan waldaan atileetiksii addunyaa atileetii kaa'edha. Garuu dadhabbiin akka irra jiru beeksisaa. Kaleessa meetira 1,500 arfaffaa yeroo baatu fuula ishee irratti dadhabbiin jabaa akka jiru beeksisa ture. Tarii morkii jabaa har'aa kanaaf bayyanattee dhiyaatti kan jedhu kan ilaallu ta'a. Meetira 5,000 shaampiyoonii olompikii kan taate akkasuma riikardii meetira 10,000 harkaa kan qabdu atileetiin Ameerikaa atileetiin Keeniyaa Beetrees Chebeet har'a ni hirmaatti. Isheen hirmaachuun ishee ammoo dorgommii kana jabina isaa kan addatti cimsuudha. Riikardii addunyaa kana kan harkatti qabadde dhiyeenya akka ta'e yaadanna. Caamsaa darbe dorgommii Daayimand Liigii Yuujiinitti riikardii fooyyessuudhaaf dorgommii qophaa'ee ture. Riikardii kana akka fooyyessitu dorgommichi kan qophaa'e Gudaaf Tsaggaayeef yaadamee ture. Atileetonni biroo Beetrees Chebeet kan riikardicha qabate dabalatee ishee deeggaru jedhamee yaadamee ture gara dorgommiitti kan seenanii. Haa ta'u malee daqiiqaa 28 sekoondii 54 fi maayikiroo sekondii 1.4 riikardii addunyaa fooyyessuu ishee yaadanna. Beetrees Chebeet har'a ni eegamti. Isheen alatti Liiliyaan Kaasaayitti jirti kan Keeniyaa. Siifaan Haasan kan Neezerlaandis dheengadda meetira 5,000 naasii kan injifatte jechuudha. Maargareet Keemboy ni jirti. Isheen ammoo 5,000 shanaffaa bahuu ishee yaadanna. Naadiyaa Baatooleet kan Itaalii 5,000 arfaffaa kan baate kun hunduu jiru. Kanaan alatti atileetota 25 walumaa gala dorgommicha irratti kan hirmaatu eenyutu milkaa'a kan jedhuga galgala sa'aatii 3:55 kaasee kan deebiitti argannudha kan ta'u. Gideelmeesii taphoota gulaallii waancaa addunyaa 2026 irratti biyya isaatiif taphachuu akka barbaadu beekseera. Miidhamarra akka jiru ni beekama. Dorgommii Kooppaa Ameerikaa irratti erga miidhameen booda jechuudha. Meedaaliyaa miidhamarraa bayyanataa kan inni jiru. Garuu ammatti kilaba isaa wajjin shaakala hojjechaa jiru Inter Maayaamii wajjin Kooppaa Ameerikaatiin erga miidhameen booda garuu biyya isaatiif taphachuu akka barbaadu himeera. Erik ten Hag ammoo tapha boruutiin dura yaaddoon qaba jechuun dubbataniiru. Taphni Community Shield boru galgala sa'aatii 11tti kan isaan taphatan Manchester City wajjin tapha sana dura sarara ittisaa irratti yaaddoon qaba jechuun dubbataniiru. Dhiyeenya kan mallatteessifatan Leenii Yooroo miidhamuun isaa kan yaadannudha. Yeroo dheeraadhaaf dirree fagaata jedhameera. Kanaan alatti Haarii Maaguwaayer, Liindeloof, Wan-Bissaakaa fi Luuk Shoo taphattoota miidhamarra jiranudha jechuudhaan dubbataniiru. Taphataan duraanii Real Madrid Peepeen ammoo umrii isaa 41tti kubbaa miillaarra soorama bahuusaa beekseera. Waancaa Awurooppaa 2024 Jarmaniin qopheessteen hanga nuusa xumuraatiin Firaansiin mo'amanii dorgommicha bahanitti taphachaa akka ture kan yaadannudha. Walumaa gala waancawwan 34 kilaboota akkasuma biyya isaa wajjin taphataa injifateedha. Taphoota 878 waancaa 34
afur kan inni injifate giddu galeessaan tapha 26 waancaa tokko argachaa ture akka jechuuti. Amma kubbaa miilaa dhaabeera qaamota hunda isaanii na wajjin turan nan galateeffadha jechuudhaan dubbateera. David Dahian ammoo gooliigaan duraanii Manchester United gara Fiorentina deemuu fi jedhamaa jira. Odeeffannoon ispoortii ganama kanaaf qabanne kanneen